Amma baddaa baaleetti ol ba'aa jirra. Anaa diinshoo jirra. Dhagaan guddaan yookiin gaarri duuba kootti argitan kun jalli isaa manadha jedhu. Abbaan lama sadii holqa kana jala mana godhatanii dayeeffatanii akka jiraachaa turan ni ibsa odeeffannoon jiru. Mana jireenya isaanii, mana iddoo jireenya loon isaanii, beellada isaanii hundaati. Mee anis itti gorree yoo jarri kun mana jiraatan iyyaafannee akkamitti as jiraattu, akkamitti as filattan jennee waa gaafachuuf jenna. Yoo akka carraa manaa dhabnas ta'e egaa namni baadiyyaa takka manas cufee iddoo biraa deemuu mala ta'a, namni mana hin jirus ta'uu mala. Manumallee isinitti agarsiifnee deebina jenneeti. Kanaaf mee ammas faanni gaazexeessaa akkuma itti fufetti jira gara gaara kanatti imaluufan jedha. Akka halaalaan itti mul'atutti namni mana jira. Namoonni gadi ba'anii jiru. Mee hin milkoofna jechuudha. Mana isaanii seenne manichi illee maal akka fakkaatuu fi namni akkamitti akka as jiraachaa jiru, maaliif illee akka isaan as filatan isinitti himna. Ammas nu wajjin tura. Fayyima maatiin nagaadha hundi akkam fayyaa keessanii akkam ayyaa ta'u maarree. Amma gaa mooraa loonii keessatti argamna. Meegaa manni ajjala jiru kan argaa jirtan egaa mana citaati. Keessa isaa seennee isaanis gaafannee maalumaafuu as filattanii dhagaa kanarra jiraachuun hammam isinitti tolee, loon keessaniif akkamii dhagaarra jiraachuun gaariidha waan jedhu isaaniin gaafannaa. Nu waliin tura. Mee maqaa keessan natti maatii as immoo akkamitti akka jiraachuu calqabdan natti maame. Jiraachuun maqaan kiyya Safiyyaa jedhama. Jiraachuu horii maal jennee jireenya horiitiif waan jiruun Oromoo horiin jiraattuuf akkasitti asi gallee asi jiraanne jireenyi keenya. Mee isin durumaa kaasanii ajjiraattanii maatiin keessan moo dhiyoodha? Durumaa asuma jirra. Duraanumaanuu maatiin keenyallee muluun keenya asuma galla. Gaaruma kanarra jiraanna. Jechuudha gaarri kun kan dhuunfaa keessaniiti jechuudha moo dhagaan kun akkam? Ka ummata maraati maa dhuunfaatti maaliif qabaan? Ka ummata maraati. Ittuma irkattanii jirtu moo jala isaas asii achi seena manni keessan keessi isaame? Keessi jalli isaa achi seena. Akkasumatti jiraanna. Keessi bal'a akka godaati. Akkasuma itti gallee keessa jiraanna. Tarii iddoon kun lafa baddaa waan ta'eef baay'ee qorra. Dhagaan kun yookiin holqi kun qorra sinirraa dhowwa moo maaf filattan laata? Dhogga qorra dhoggaa filanne. Rooba dhogga qorra dhogga horiif ta'a. Hoolaa horiif ta'a filannee keessa galte. Isini asitti heerumnaan dhuftan moo qe'ee abbaa keessaniiti iddoon kun? Heerumnaan ay dhufe. Akkas. Abbaa warraa keessanoo durumayyuu ajjiraatu warri isaanii? Ay jiraatan duruma ay jiraatan. Isaan jireenyi isaanii asuma dhaloonni nu. Amma waqtii gannaa kana bishaan asirraa harca'aa jira yookaan gadi roobaa jira. Akkami
sinitti tola yookaan immoo sinin jibbisiisu yeroo hunda waan yoo bokkaan caamillee waanuma roobu fakkaata. Homaan jedhu nu jibbisiisuun baranneerra waan takkaan nu jibbisiisu. Maaltu gurraacheesse mee dhagaan kun gurraacheera abiddatu itti aaramu maayini? Ibidda itti aaree qaqeesse. Aara ibiddaati waan ibidda itti bobeessinuuf. Amma mana keessan keessa yoo ol seenni ilaalle nu eeyyamtu? Seenaa laalaa inni eeyyamnama. Ayyee fuuldura keenya deemaati haa seennu kaa. Ishi seenaa. Mee dhagaan kuni fottoqee fa'aa yookiin irraa bu'ee isin rakkisu? Hin buune aganaayyuu bu'ee hin beeku. Turreerra zamana guddaa keessa turre kabuun agarre hin buune. Osoo bu'ee maa keessa gallama hin bu'u dhagaa bu'uu miti. Yoo manni ishiin isin ijaartan kun moofofte qofa ishee jijjiirrattu jechuudha ijaartu haaromsitu. Haaromsineetumaan keessa galla jechuudha. Mee fakkeenyaaf mana kana keessa nama meeqa jiraata maatii meeqa jira? Maatiin baay'ee jaganam sagaliitiin galla amma. Nyaatii baay'ee keessa jira. Har'a eessa deema warri kaan? Gaba jira. Eessa? Garan baa jedhan garan achi karaa baalee. Achi deeman. Lafa isin horsiisee bulaadha moo qotee bulaadha? Qotee bulaadha. Qotee bulaadha. Gara fuulduraattis asuma jiraattu jechuudha? Asuma jiraannee asuma jirra. Yoo rabbi nu siisee wayii siidhe malee asuma jiraataa jirra. Seeyituu maaltu beeka waan rabbii. Akka keenya irraa kana namni isinitti goree isin gaafatu jira? Hin gaafatanii ima gaafatan. Hin gaafatan. Hin daawwatu? Ima daawwatan. Namni biraa horii naannee tarii akka keessan kana dayeeffachuuf namni mana ijaarrachuu akkamitti dhiise baay'ate? Baay'ateetiniin bootama dhabee dhiise. Badhima ijaarrate. Egaa daawwattoota televezyiinii OBS warri kun warri holqa jala jiraatu gamanni isaanii kana fakkaata. Kaayyoon isaanii inni guddaan iddoo kana filataniif akka dayeeffachuuf akka ta'e. Iddoon kun baay'ee qorra naannoon isaa qorra qaba. Beelada isaaniitiifis akkasuma isaaniifis dawoo waan ta'uuf holqi kun yookaan dhagaan guddaa kun akka as dayeeffatanii bara dheeraa as jiraatanidha kan isaan nutti himani. Ammas qophiin faana gaazexeessaa gara Roobeetti imalaa jirru magaalaa guddoo godina Baalee ittuma fufa. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jedha. Sifan si kennu ittiin buna bitadhu. Qophii keenya faana gaazexeessaatiin egaa paarkii gaarreen Baalee qaqqabnee jirra. Laftamma itti argamnu kun egaa Diinshoo. Diinshoo kanatti yeroo baay'ee egaa gadamsa baddaatu argama. Aspaaltiin bitaa mirgaa kun yeroo asiin darbanii gadamsi baddaa gadi baheetu mul'ata yeroo baay'ee. Tarii har'a egaa yeroo nuti as geenyu kanatti roobni reefuma caama waan ta'eef akka durii sana gadi bahee mul'achuu dhiisuu mala amma ammaatti ijaan hin agarre garuu gana keessa dabarra. Wanti taajjabne tokko garuu jira. Lafti kun daangaa paarkii keessa. Loon garuu aspaaltii bitaa mirgaadhaan mul'atu. Naannoo bineensonni dawoo godhatanii jiraatan keessatti beelada galchanii dheechisuun yookiin tiksuun immoo bineensota sanaaf akka inni rakkoo qabu eenyumtuu beeka. Tarii lafti egaa yeroon isaa yerootti ooyiruurra midhaan jiru waan ta'eef lafti dheedaa hanqannaan uummanni naannichaa akkanatti baasee naannoo kana dheechisa ta'a. Garuu waan gorfamu miti.
Kana booddee egaa paarkii keessa jirra waan ta'eef saffisaan deemuun hin eeyyamamu. Kanneen saffisa namaa dhoowwan daandii irratti mallattoowwan garaagaraa ijaaramanii yookaan hojjetamaniiru. Kanaaf nuti seera sana eegneetu suuta imalla jechuudha. Gaafa asirraan darbu suuta imaluu qaba. Sababni isaa bineensonni bitaa mirgaan daandii kanarratti mul'achuu danda'u waan ta'eef isaaniif of eeggannootu godhama. Kun immoo seera paarkiiti. Egaa qophii keenya afaan gaazexeessaatiin magaalaa guddoo godina Baalee magaalaa Roobeetti argamnee jirra. Magaalaa Roobee keessaa immoo addabaabayii Jeneraal Waaqoo Guutuu irratti argamna. Egaa Jeneraal Waaqoo Guutuu nama fincila diddaa gabrummaa keessatti ga'ee olaanaa ba'ani. Akka seenaan isaanii ibsutti akka lakkoofsa warra faranjootaatti Jeneraal Waaqoo Guutuu bara 1920 dhalatanii. Umrii isaanii waggaa 23tti bara 1943 immoo gara fincila diddaa gabrummaatti makamanii bara isaanii keessatti uummata Oromootiif aarsaa mataa isaanii kafalaniiru. Injifannoowwan garaagaraas gonfatanii jiru. Akka fakkeenyaatti lola isaan irratti injifannoo guddaa gonfatan keessaa kan malkaa aannaatti geggeeffame akkuma lakkoofsa warra faranjootaatti kan bara 1963 qawwee dhombiriitiin helikooftara waraanaa 2 rukutanii kuffisuu isaaniitiin. Kana malees injifannoowwan guddaa galmeessaniiru hanga bara jireenya isaaniitti dhalatanii waggaa 86tti immoo akkuma lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 2006 addunyaa kanarraa lubbuun isaanii dabartee jirti. Kana qofa miti egaa seenaan isaanii hedduudha kan Jeneraal Waaqoo Guutuu qabsoo saba Oromoo keessatti egaa addabaabayiin magaalaa Roobeetti maqaa isaaniitiin mogga'e kunis akka yaadannoo isaaniitiif ta'uttidha. Qophii faana gaazexeessaa keenyas egaa magaaluma Roobee kana geenyee dhaabbannee jirra. Hanga ammaatti qophii kana qopheessee simbiraan ga'aa kanan ture an ayyaana cimdeessaati. Ogeessi kaameeraa Seyd Huseen Abdul Qaadirii konkolaachisaan keenya mootii yaaddessaa ture. Qophiileen televezyiinii OBS itti fufu turtii gaariin siniin jedha.